Hayyee walitti deebinee jirra. Akkam jirtu fayyaa keessanii ooltanii bultanii jechuun barbaada. Har'as egaa akkuma yeroo kaanii waa'ee fayyaa ilaalchee mata duree tokkoon qabadhee jira. Innis immoo nyaata akka nam tokko ariitiin hin dulloomne taasisuu keessatti gargaaran kan jedhudha. Akkuma beekamu namni hunduu dafee dulloomuu hin barbaadu. Yoo dulloomellee akka dullumni irratti beekamu agarsiisuu hin barbaadu. Egaa mee nyaata akkamiitu akka namni dafee hin dulloomne taasisuu keessatti nama gargaara kan jedhu kan qorannoon hedduun agarsiisan akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Akkuma umriin dabalaa deemeen wantoota dhaabbii qaamaa jabinaa fi dhibee adda addaaf saaxilamuu kan nurraa ittisu keessatti gahee guddaa kan qabu nyaata nuti nyaannudha. Dhaabbii qaama keenyaa akkasumas jabina qaama keenyaa ittisoo qaama keenyaa dhibee adda addaaf akka nuti hin saaxilamne wantoota nu gargaaran keessaa tokko nyaatadha jechuudha. Haa ta'u malee nyaanni waan hundumaa miti. Nyaanni kanneen kana keessatti gahee mataasaa qaba malee waan hundaa kan taasisu nyaata miti jechuudha. Nyaanni akka namni ijoollee ta'u taasisu hin jiru. Akka nuti hin dulloomne kan taasisu hin jiru nyaanni. Haa ta'u malee akka nam tokko osoo yeroon hin gahin hin dulloomne kan taasisan jiru. Dulloomuu dhiisuu fi seeraan dulloomuun gargari. Namni kamuu dulloomuu dhiisuu hin danda'u. Kun waan hin danda'amnedha. Haa ta'u malee umuriidhaan dulloomuun immoo kanuma jirudha. Namoonni tokko tokko immoo keessumaa biyyoota guddataa jiran keessatti dafanii dulloomu. Osoo umuriin isaanii hin gahin isaan umurii ganaa waggaa 40-50 keessa ta'anii dulloomaniiru jechuudha. Kanaaf nyaanni akka namni nuti nyaannu akka nuti ijoollee taanu nu taasisa osoo hin ta'in akka namni ariitiin yeroo malee hin dulloomne kan nama taasisan jiru. Egaa kun sababa mataasaa qaba. Sababni isaas dulluma kan murteessu nyaata qofaa miti. Wantoonni adda addaa hedduu jiru jechuudha kan akka nam tokko dulloomu taasisan. Haa ta'u malee isaan keessaa tokko nyaatadha. Nyaatni sirriin akka namni dafee hin dulloomne taasisan akka namni yeroo isaa eegee dulloomu taasisan jiru mee isaan waliin haa ilaallu. Isaan kun egaa hedduudha. Soorata hedduutu jira kan kanaaf fayyadanii. Sooranni addatti fayyummaa gogaa keenyaa eeganii fi akkasumas akka mallattoon dullumaa kan akka shuntuuruu gogaa fuulaa, dadacha'uu gogaa fuulaa akka dafanii hin uumamne kan taasisan ni jiru. Akkasumas nyaanni gaariin akka qaamni keenya mallattoo dullumaa nutti hin dhaga'amne taasisuun nu gargaaruu malu. Nam tokkollee erga dulloomee boodallee mallattoon dulluma keessa dhufan kanneen akka dadhabuu, kan akka siifachi socho'uu dadhabuu, dandeettii yaaduu kana fakkaatan wantoonni akkasii akka ittiin dhaga'amne taasisu jechuudha. Dulloomanillee jajjabaatoo ta'u namoonni akkasii. Nyaata gaarii kan nyaatan jechuudha. Nyaata gaarii immoo kan jedhaman isaan kam akka ta'e akka armaan gadiitti ilaalla. Akka waliigalaatti sooranni gosa pirootinii fi gosa coomaa gaarii qabanii fi akkasumas wanta keemikaala antioksidaantii jedhamu kan wantoota qaamni keenya miidhuu malan nurraa ittisan kanneen akkasii kanneen qaban nyaanni baay'ee gaariidha jechuudha. Nyaatawwan dulluma sirrii jajjabeessan keessaa gurguddoon dulluma sirrii jechuun yeroo sirrii ta'etti dulloomuu kanneen jajjabeessan kanneen taasisan keessaa gurguddoon kanneen armaan gadiidha. Kan jalqabaa zayita wayiraadha yookaan የወይራ ዘይት jennee waamna yeroo baay'ee inni kun olive oil kan jedhamu kun baay'ee murteessaadha. Wanti kun gosa coomaa qaamaaf baay'ee gaarii ta'ee fi sababa hangaa oksidaantii hedduu qabuuf wantoota seelota qaama namaa miidhan adda addaa qaama keenya irraa ittisa. Antioksidaantiin kun egaa maadha? Free radical kan jedhaman jiru kan seera bullaa'insa nyaataa keessatti dalagaa seelii keessatti kan oomishaman. Isaan kun akka qaama keessaa dhabamsiifaman taasisa jechuudha. Kan ammoo የወይራ ዘይት kan jennu kun olive oil kan jennu kun sirriitti qaba. Akkasumas zayitiin wayiraa qorannoowwan hedduun akka agarsiisanitti dhibeewwan akka dhibee onnee, dhibee sukkaaraa fi dhibee kaanserii illee amala namarraa ittisuu qaba jedhu. Akkasumas egaa yoo gabaabsinee afaan Ingiliffaan ilaalle olive oil has strong anti-inflammatory properties that might protect against severe skin aging and chronic disease. Akkasumas dulluma gogaa keenyaallee ni ittisa jechuudha. Gogaan yeroo namni tokko dulloomu inshishuun tuuraa isa kana ni ittisa zayitiin wayiraa. Gara biraan shaayii magariisadha yookaan green tea kan jennu. Shaayiin magariisi inni kunis egaa antioksidaantii hedduu waan qabuuf wantoota free radical jedhaman qaama keenya keessa dhabamsiisuun fayyummaa seelota keenyaa eega. Fayyummaan seelota keenyaa eegamnaan immoo nam tokko akka inni dafee hin dulloomne ta'u jechuudha. Dibanni fayyummaa gogaa eeguuf qophaa'an hedduun illee wanta kan of keessaa qabu. Dibata adda addaa kan nuti fuula keenyatti dibannu, qaama keenyatti dibannu, kan gogaa keenya eeguuf dibannu hedduun isaa
Shaayii magariisa kan green tea kan jedhamu kana of keessaa qabu. Dabalataanis wanti kun dhibee onnee, dhibee narvii kan kana fakkaatan akka qaama keenya hin miine akka nuti isaaf hin saaxilamne taasisuu keessatti gahee mataasaa qabu. Green tea has strong antioxidant properties. As such, it might help protect your skin against free radical damage that can occur as a result of external factors like pollution or sunlight. Kan sadaffaa qurxummiidha. Egaa qurxummiin akkuma beekamu faayidaa hedduu qaba. Qurxummiin wanta omeegaa 3 jedhamu kan fayyummaa onnee, fayyaa gogaa qaama keenyaa fi akkasumas immoo madaa'uu qaamaa hir'isu waan qabuuf dulluma yeroo malee ittisuuf baay'ee gargaara. Omeegaa 3 kun egaa guddina dandeettii sammuu yaaduuf illee baay'ee fayyada jechuudha. Qurxummiin hanga pirootinii hedduu waan qabuuf kollaajinii fi illaastiin kan jedhaman oomishuuf ni gargaara. Kollaajinii fi illaastiin kan jedhaman kun immoo jabina gogaa fi fayyummaa gogaa eeguuf akkasumas madaan tokko yoo jiraate yookaan infilaameeshinii yoo jiraate akka waan sanarraa dafnee fayyinu waan taasisuuf dulluma ittisuu keessatti gahee mataasaa qaba jechuudha. Kana malees egaa foon qurxummii elementii seleeniyeem jedhamu qaba. Elementiin kun immoo akka fayyummaa isaanii eeggatan seelonni qaama keenyaa ni taasisa. Akkasumas immoo ijaarsa DNA, building DNA keessatti gahee qaba. Kanaaf egaa kun immoo faayidaa mataasaa qaba jechuudha dulluma ittisuu keessatti. Fatty fish such as salmon are high in omega-3, protein and selenium and other antioxidants which are also associated with healthier skin. Nyaanni arfaffaa nuti nyaachuu qabnu dulluma ittisuuf chokoleetadha. Chokoleeta gurraacha. Chokoleetni kun egaa akkuma warra kaanii antioxidantii qaba. Wanta akka antioxidantii dalagu waan qabuuf fayyummaa qaamaaf baay'ee barbaachisaadha. Dhibeewwan akka dhibee onnee, dhibee sukkaaraa fi dadhabuu dandeettii yaaduu yookaan cognitive decline kan jedhamu ittisuufis ni fayyada jechuudha chokoleetiin gurraachi yookaan dark chocolate kan jedhamu. Dark chocolate contains flavonols that act as antioxidants in the body. Some preliminary research suggests it might improve skin health, though more or further research is needed. Fayyummaa gogaatti illee fayyummaa gogaa qaama keenyaa eeguu keessatti akka gahee mataasaa qabu kan kaasan jiru jechuudha riserchoonni yookaan qorannoon adda addaa. Garbiraan muduraaleedha. Muduraalee adda addaa nyaachuun egaa faayidaa hedduu qaba. Dulluma ittisuu qofa osoo hin ta'in faayidaa hedduu qaba. Muduraaleen wantoota akka kaarotenoids jedhaman kan akka gogaan ifa aduun miidhamee hin dulloomne taasisan antioxidant kan akka dhibee onnee, dhibee ijaa fi kan kana fakkaatan dhibee kaanserii ittisan qaba jechuudha of keessaa. Ifni aduu keessumaa ultraviolet light kan jedhamu amala gogaa keenya miidhuu qaba. Kanirraa munuu ittisa jechuudha wantoonni kaarotenoids of keessaa qaban. Isaan kana keessaa immoo gaa tokko muduraalee adda addaadha jechuudha. Keessumaa muduraalee keessaniin akka kaarotii, dinnichaa fi dabaaqula kanneen kana fakkaatan beettaa kaarotiin kan jedhamu hedduu waan qabaniif gogaan keenya ultravioletidhaan akka baay'ee miidhamne taasisu jechuudha. Dabalataanis muduraalee wanta jabinaa fi fayyummaa gogaa keenyaaf barbaachisu kan kollaajin jedhamu oomishuuf kan fayyadan vaayitaamin C qabu. Keessumaa kanneen akka birookoolii, goommanaa fi timaatimii vaayitaamin C hedduu waan qabaniif vaayitaamin C immoo kollaajinii oomishuuf ni gargaara. Kollaajiniin immoo fayyummaa gogaa keenyaa eeguuf jabina gogaa keenyaaf ni fayyada. Gogaan keenya akka hin shishuun turre taasisa. Kanaaf egaa dulluma ittisuu keessatti gahee mataasaa qaba jechuudha. Vegetables are rich in antioxidants that can help protect your skin from sun damage and help support healthy skin renewal. Garbiraan talbaadha. Talbaan egaa faayidaa hedduu qaba. Kana qobaatti barnoota sadhufu irratti qabadhee hin dhiyaadha. Faayidaa talbaan fayyaa keenyaaf qabu. Talba yookaan flaxseeds faayidaa hedduu qaba. Talbaan bu'aawwan soorataa fayyaa keenyaaf gaarii ta'an keessaa isa tokkodha. Innis egaa sababni isaas wantoota akka omeegaa 3, pirootinii, faayibarii, vaayitaamin B1, B6, selenium, copper, potassium elementoota hedduu qaba jechuudha. Daakuu talbaa fal'aana shoorbaa tokko irraa omeegaa 3 kan jedhamu giraama 1.8 arganna. Daakuu talbaa fal'aana shoorbaa tokko irraa omeegaa 3 1.8 giraama arganna jechuun baay'ee guddaadha kun. Kun egaa fayyaa keenyaaf baay'ee waan hedduu qaba. Kana keessatti immoo tokko dulluma ittisuudha. Torbaffaan avokaadoodha. Avokaadoon hedduu kaasee nama turre hedduu keessatti faayidaa hedduu qaba. Avokaadoon nyaata waan hundaan kan badhaadheedha. Cooma gaarii qaba. Coomni hamaaf gaarii qaba. Isaan keessaa kan avokaadoo keessa jiru cooma gaariidha. Kolesterool kan hin qabnedha jechuudha. Hanga faayibarii hedduu qaba. Vaayitaaminootaa fi mineraalota hedduu qaba. Kanaaf egaa faayidaan isaa hedduudha jechuudha. Kana keessaa tokko immoo dulluma ittisuudha. Kun ammoo dulluma yeroo malee ittisuu keessatti gahee guddaa qaba. Waan baay'ee mi'aawuufis yeroo nyaannu waan baay'ee mi'aawuufis nyaata adda addaatti dabalamee akka nyaanni mi'aawu taasisuu keessatti gahee mataasaa qaba waan ta'eef namoonni hedduun nyaata adda addaatti dabalanii nyaatan
itti gammadanii nyaatu jechuudha. Avocados are rich in monounsaturated fats and antioxidants which help support a healthy skin membrane and prevent free radical damage that leads to aging. Nyaanni biraan timaatimiidha. Timaatimiin halluu diimaa akka godhatu kan taasisu maadha? Keemikaala gosa kaarotenoids kan ta'e kan laayikoopen jedhamudha. Halluu diimaa kana kan kennuuf. Kaarotenoids immoo faayidaa hedduu akka qabu sila ilaalleerra jechuudha. Kanaaf egaa timaatimiin kaarotenoids hedduu qaba. Kaarotenoids kun immoo antioksidaantiidha. Wantoota qaama keenya miidhaan irraa ittisa waan ta'eef baay'ee fayyada. Wanti kaarotenoids jedhamu kun egaa miidhaan sababa ifa aduu gogaa keenya irra kan geenye kan ultravaayoleetiidhaan dhufu jechuudha. Akka wantoonni seelota qaama keenya miidhuu malan qaama keessaa dhabamsiifaman kan free radicals jedhaman akka qaama keessaa dhabamsiifamanii fi dhibeewwan yeroo dheeraaf akka hin saaxilamne nama taasisa. Kanaaf faayidaan timaatimii waan salphaa miti jechuudha. Kanaaf timaatimii yeroo yerootti nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa timaatimiin wantoota akka avokaadoo fi zayita weeraa waliin makanii nyaachuun ni fayyada. Timaatimii, avokaadoo fi zayita weeraa bakka tokkotti walitti makanii nyaachuun faayidaa hedduu qaba jechuudha. Dulluma ittisuu qofa osoo hin ta'in dabalataanis qaba. Nyaatawwan 8 akka kanaatti qabadheen jira. Isaan 8 ani kaase kun egaa isaan gurguddoodha jedhaman malee hedduu jiru akka namni tokko qaamni isaa dafee hin dulloomne kan taasisan akkasumas akka erga dulloome booddee akka mallattoon dulluma keessa dhufan akka nutti hin dhaga'amne kan taasisan nyaanni fayyadan hedduu jiru. Isaan keessaa gurguddoon 8 garuu warra nama kaasedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffiif yaada qabaannan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.